Jirra jirtuu hordoftoota abdii oroo akkam jirtan ani nagaaya. Hordoftoota tiyya har'a aappii bareedaa tokkon isin agarsiisa. Aappiin kun daarki moodii feesbuukii keenya gara gurraachatti ija teenyaaf akka tolutti gara gurraachatti nuuf jijjiira. Aappii baay'ee bareedaadha. Hanga dhumatti na faana bu'a. Otoo gara aappiitti hin dabrin dura immoo warri abdii oroodhaaf sabiskiraayib hin godhin jirtan maatii kottaa sabiskiraayib godhaa. Maatii naaf ta'an isiniin jira. Hayyee amma kallattumaan gara aappiitti dabarra jechuudha. Aappiin kun isa kana. Aappiin kun isa kana jechuudha. Aappii daarki moodii kana isa keessa arganna. Aappii kana aappii pilaastoora keenya keessa arganna. Ani duraan hin gabbuusee jira waan ta'eef bakka gubbaarratti barreessuu qabdan kanarratti feesbuuk daark mood feesbuuk jettanii hoggaa isinitti barreeffattanii isiniif dhufa. Kunoo isumaa lammaffaarra jiru kana irratti gattuyxanii amma aniif duuba deebiseetiin isin agarsiisa. Duuba deebiseetiin isin agarsiisa. Hanga inni gannuu buutti obsaan eeggattu. Waan biraa isin hin gaafatu lakkoofsa imeeluma keessanii fi paaswoordii teessan qofa san booda haala bareedaa ta'een itti fayyadamtu jechuudha. Obsaan eeggannaan ganneen gannuu bu'u. Waan biraa viidiyoo bareeda viidiyoo barbaaddan feesbuuk irraa karaa gabaabaadhaan gadi buufattan jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaatti aappiin kun aappii bareedaadha. Haalaan natti toleani. Hayyee amma gannuu bu'ee jira. Aappiin isa kanaa jechuudha. Yeroo inni isiniif gabbu'e ooppiin gootanii seenuu qofaa. Yeroo seentan amma arabiirra jira waan ta'eef ani egaa arabuma kanaan hin fayyadamuu barbaade. Isin yoo jijjiirratu barbaaddan bakka Ingilish juutan irratti tuyxanii jijjiiruu dandeessan. Achi booda daark bakkeettoo kana irratti gattuyxaniituma irruma bakkuma xiyyaa harka bitaa deemu kana tuqaa ooftanii achi booda raayit godhee ifiifuu isinii bana jechuudha. Waan biraa waan tokko waan isin gaafatu hin qabu. Kunoo amma feesbuukiin keenya haala bareedaa haala miidhagaa bifa namatti toluun bifa ija keenya hin miineen nuuf godhannee jirra jechuudha. Daarki moodii godhannee jirra jechuudha. Viidiyoolee yoo buufachuu barbaaddan footoos yoo buufachuu barbaaddan xiyyuma gubbaa kana gattuyxanii achi sheer bakkeettoo kanarra tuyxanii hangaruu gabbuusuu hin barbaanne beeksisaa dhufe. Amma viidiyoo barbaanname viidiyuma waliin barbaannaa. Yoommoo maqaa namaa warra barbaaddan asumaan itti barreeffattanii gubbaa kanarratti jechuudha. Viidiyoo bakka irraa gabbuufattanii amma as jalaa nana viidiyoo takka gabbuusee isin agarsiisa. Viidiyoo tanumaa isin agarsiisu. Viidiyoo tana daawulood godhee isin agarsiisa. Allahu jechuu qofa waan biraa takka isin hin gaafatu. Amma kallattumaan viidiyoo keessa viidiyoo teenya gara gaalariitti nu buusa. Aappiin kun hedduu bareedaadha. Yoommoo biraa jijjiirratu barbaaddan haala keessi isaatiillee